Harka fuunee akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin ani Lubii Girmaati. Manni maree bakka bootaa wixinee labsii fooyyeffama haala qabiyyeen lafaa itti fudhatamu murteessuuf ba'ee koree dhaabbiif qajeelche. Manni maree bakka boota uummataa walgahii idilee har'a gaggeesseen wixinee labsii fooyyeffama haala qabiyyeen lafaa itti fudhatamuu fi kaffaltii qabeenyaa murteessuuf ba'e irratti mari'achuun koree dhaabbii dhimmichi ilaallatuuf qajeelchee jira. Manni maree bakka boota uummataa walgahii idilee 18ffaa har'a gaggeesse kanaan wixinee labsii haala qabiyyeen lafaa itti fudhatamuu fi kaffaltii beenyaa akkasumallee kaafamtoota misoomaa waaraan dhaabuudhaaf ba'e qorachuun koree dhaabbii dhimmichi ilaallatuuf qajeelchee jira. Itoophiyaa fi Giriik hariiroo baroota dheeraaf qaban gama daldalaa, investimentii, barnootaa fi leenjiinis cimsuun akka barbaachisu Ambaasaadder Dammituu Hambisaan ibsan. Teessoon isaanii Roomee ta'ee Giriikitti ergamtuun addaa RDFI fi abbaa aangoo guutuu Ambaasaadder Dammituu Hambisaa itti aantuu ministeera dhimma alaa Giriik Ambaasaadder Aleksaandiraa Paapaadopooluu waliin mari'atanii jiru. Marii kanaanis hariiroo biyyoota lamaanii fi biyyoota hedduu biyyoota lamaan gidduu jiru haala caalatti cimsuun danda'amu irrattis marii taasisaniiru. Hariiroo seena qabeessa biyyoonni lamaan qaban Ambaasaadder Dammituun kaasanii hariiroon uummataa biyyoota lamaanii qaban gama daldalaa, investimentii, barnootaa fi leenjiinis cimsuun barbaachisaa akka ta'e cimsanii kaasaniiru. Itti aantuun ministeeraa gama isaaniitiin hariiroo seena qabeessa Giriik Itoophiyaa waliin qabdu cimsuun akka barbaachisu ibsanii jiru. Tumsa biyyi isaanii gama daldalaa, investimentii akkasumas barnootaan Itoophiyaa waliin qabdu akka guddiftu ibsu isaanii ministeera dhimma alaarraa odeeffannee jira. Haleellaan saayibarii hedduun yaalamuu baankiin daldala Itoophiyaa beeksise. Yaaliiwwan haleellaa saayibarii hedduu irratti gaggeeffamuu baankiin daldala Itoophiyaa kan beeksise yoo ta'u, baankiin daldalaa kun haleellaawwan saayibarii hedduu baankicha irratti gaggeeffamaa turuu heeruudhaan siistamii cimaa baankichi ijaareen ofirraa qolachuu danda'u pirezidaantiin baankichaa Abbee Saanoo himanii jiru. Rakkoo siistamii baankicha mudate tajaajila baankii moobaayilaa fi CBE birri tibbana fooyyeffameen walqabatee kan mudate ta'uu himuudhaan rakkoon siistamii kun hattootaaf karaa banuu himaniiru. Oduu biyya alaatiin ammoo gaggeessaan olaanaa Hamaas haleellaa Israa'eliin ajjeefamuutu gabaafame. Gaggeessaa Hamaas kan ta'e Marwaan Liisaa haleellaa qilleensaa Israa'el gaggeessiteen ajjeefamuu White House kan beeksise yoo ta'u, waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti erga eegalee qondaalli Hamaas olaanoon du'uun kuni kan jalqabaati. Marwaan Liisaa ajajaa itti aanaa damee waraana Hamaas kan ta'e yoo ta'u, US ajjeefamuu Marwaan Liisaa haa beeksiftu malee Hamaas gama isaaniitiin dhugaa sobas hin jenne. Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasanitti ammoo Marwaan Liisaa torbee darbee haleellaa Israa'el ulaa lafa jalaa irratti qiyaafachuudhaan giddugaleessa Gaazaatti raawwateen ajjeefamuutu gabaafame. Beela Hamaas ittisuu dadhabuun hawaasa addunyaaf qaaniidha kan jedhan Maartiin Giriifisidha. Qindeessaan gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartiin Giriifis Gaazaa lafa waraanaan marfamte keessatti beelli hamaan dhiyaatee jira jedhan. Maartiin Giriifis amma Gaazaatti namoonni miliyoona 1 ol balaa beelaa saaxilamuu isaanii jabeessanii kan dubbatanii fi kun kan ta'e ammoo sababa gargaarsi lubbuu baraaruu dhaqqabaa hin jirreefis jedhanii jiru. Giriifitis kana kan jedhan kaleessi yinnaa Gaazaa irratti ibsa kennaa turaniin yoo ta'u, amma sababa waraana kanaa lakkoofsi lammiileen Falasxiin hanga ammaatti ajjeefamanii 31,700 ol kan ta'e yoo ta'u, lammiilee ajjeefaman keessaa irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'imman ta'uun gabaafamee jira. Oduu ispoortiitiin ammoo tapha guutuu Afrikaa 13ffaan Gaanaa Afrikaatti gaggeeffamaa jiruun fiigicha dubartootaa meetira 5,000 atileetonni Itoophiyaa injifatanii jiru. Atileet Madiinaa Lisaa dursummaan xumuruudhaan meedaaliyaa warqee argattee jirti. Atileet Burtukaan Mollaa lammaffaa, atileet Malkinaat Wudduu sadarkaa 3ffaa biyya isaaniif meetii fi naasaa argamsiisuu isaanii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa odeeffannee jira. Hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afan waliin turtii gaarii.